Tapha deebii waancaa Carabao Cup har'aa fi boru ni taphatamu. Darbii Londoniin har'a galgala sa'aatii 5 irraa eegaluun taphni deebii walakkaa xumuraa Arsenal dirree isaatti Chelsea waliin falmii taasisuun kan eegamu ta'a. Tapha deebii waancaa Carabao har'aa kanaan tapha Arsenal fi Chelsea walitti fidu Stewart Atwell akka dursaan himameera. Abbaan murtee VAR ta'uun ammoo James Bale ni dursu jedhameera. Arsenal tapha duraan Chelsea 3-2 kan injifate yoo ta'u, qixa ba'uun Arsenal gara marsaa itti aanutti dabarsa. Chelsea darbuuf galchii tokko ol injifachuu qaba. Kanaanis Chelsea gahumsa Premier League England fi Champions League Awurooppaa irratti agarsiisaa jiru erga leenjisa haaraa qacaree booda gahumsi isaas olaanaa jedhamee eegamaa jira. Kanaafis dirree filaa Emiratitti Arsenaliif salphaatti harka kennata jedhamee yaadamu. Kanaafuu halkan keessaa sa'a 5tti maaltu uumama kan jedhamu kan eegamu ta'a. Boruma galgala yookaan gaafa roobii galgala halkan keessaa sa'a 5tti taphni Itaaditti Manchester City Newcastle keessummeessuun kan eegamu ta'a. Tapha yeroo darbeetiin Manchester Cityn goolii 2-0 Newcastle injifachuun kan yaadatamu yoo ta'u, kanaanis Itaadii istaadiyeemiitti maaltu uumama kan jedhamus kan eegamu ta'a.